Adoolessa 27,2026 odeessuu neetwoorkii yeroo kana isin biraan geenya. Opereeshinii waraanaa humnootni nageenyaa Somaaliyaa gaggeessaniin loltoota Alshabaab ajjeesuun dhaga'ame. Humnootni nageenyaa Somaaliyaa loltoota Alshabaab 16 bulchiinsa Hiiraanii fi Shabalee jedhamutti ajjeesuu ejensiin tika biyyattii beeksise. Ejensiin tikaa fi nageenya biyyaalessaa Somaaliyaa sanbata darbe garee hidhattoota Islaamaa bulchiinsa lama keessatti socho'uu irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwateera. Buufati raadiyoo Alshabaab waliin hidhata qabu iddoo meeshaalee isaa kaawwatus haleelameera jedha ejensiin sun. Hoogganaan raadiyoon Adoolus Abdisamaad Mohammad akkasumas hojjetaan biraan Ali Salaad opereeshinii sanaan yoo ajjeefaman miseensonni 3 biroo ammoo madaa'aniiru. Meeshaaleen buufatichaas barbadaa'aniiru. Opereeshiniin sun tattaaffii Alshabaabiif mi'oota isaa shororkeessummaa dalaguuf fayyadamu dhabamsiisuuf taasifamu keessaatii jedhe ejensiin tikaa sun. Humnoota mootummaa irraa namoonni miidhamuu isaaniif dhaabbatichi waan jedhe hin qabu. Mootummaan Somaaliyaa garee hidhataa Alshabaab waggoota 10 darbaniif haleellaa raawwataa ba'e irratti opereeshinii waraanaa jabeesseera. Alshabaab yeroo baay'ee humnoota mootummaa, qondaaltotaa fi namoota nagaa irratti haleellaa raawwata. Peentaagoon lakkoofsa loltoota waraanaa Iraan irratti du'anii fi madaa'an gadi buusuu hordofee qeeqnisa mudate. Akka gabaasa ABC Newsitti lakkoofsi miseensota tajaajila Ameerikaa waraana Iraan irratti madaa'anii fooyya'ee jira. Akka ministeera ittisa Ameerikaatti jimaata darbe marsariitii Peentaagoon irratti baasetti lakkoofsi namoota du'anii 18 fi kanneen madaa'an 482 ta'uu ibseera. Haa ta'u malee kamisa darbe lakkoofsi namoota du'anii 14 kanneen madaa'an ammoo 420tti gadi buuseera. Gabaasni dhimmi sun mata duree ho'aa ta'uu isaa kan ibse yoo ta'u, miseensonni koree tajaajila hidhannoo seneetii lakkoofsa loltoota waraanaa sanaan miidhaman lakkoofsa sirrii akka kennan ministeera ittisaa gaafataniiru. Gaaffiin sun seneetira Maazee Deerozaan dubbifame. Uummanni Ameerikaa koongirensiin loltoonni keenyaa fi maatiin isaanii miidhaa namoota waraana sana geessisaniin guutummaattii fi sirrii ta'e ibsuuf mirga qabu kan jedhu yoo ta'u, mallattoo seneetoroota paartii Dimokiraataa 11 kan of keessatti hammateedha. Pireezidaanti Tiraamp jimaata darbe ibsa kennaniin loltoonni 18 waraana sanaan du'uu ibsanii wayita dubbatanitti duuti loltuu tokko baay'eedha, 18 garuu du'aniiru jedhan. Itti dabaluunis Doonaald Tiraamp waraana Veetnaam irratti loltoota 200 dhabnee turre jedhan. Haa ta'u malee marsariitiin ofiisaa Peentaagoon loltoota USA 58,220 waraana Veetnaam keessatti akka ajjeefaman tarreessa. Seenaaf waaqumaa kilaba kubbaa miilaa dubartoota Taanzaaniyaa Simbaaf mallatteessuun dhaga'ame. Taphattuun garee kubbaa miilaa biyyaalessa dubartoota Itoophiyaa seenaaf waaqumaan kilaba kubbaa miilaa Taanzaaniyaa Simbaaf mallatteessiteetti. Seenaaf waaqumaan kana dura kilaba kubbaa miilaa Adaamaa, Baankii Daldalaa fi Machaaliif taphachuun ga'umsa addaa sarara fuulduraa irratti agarsiisteen garee biyyaalessa dubartoota Itoophiyaaf yeroo garaagaraatti filatamuun taphachuun jaallatamummaa guddaa horatteetti. Taphattuun sun kilaba kubbaa miilaa dubartoota Taanzaaniyaa Simbaaf mallatteessuu kilabichi ergaa gama miidiyaa hawaasummaa isaan dabarseen ifoomseera. Senaf is here.